Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya har'a bilbila keenyatti yookiin iddoo bilbilaa keenya qofarratti wantoota taasisuu dandeenyuu fi faayidaa qabeessa ta'an ilaalla. Innis sadan tokko qabadhee dhufeera. Tokko tokko ilaallu jalqaba irratti namaaf yeroo bilbillu bifa kanaan ni bilbilla. Bifa kanaan yeroo bilbillutti bilbila keenya irratti wanta taasisuu dandeenyu tokko tokkotti. Faaratti immoo bilbila keenya irratti maqaa namaa bilbiluu fi tokko yoo barbaanne salphaatti argachuudhaaf fakkeenyaaf nama maqaa isaa barbaannu tokko fakkeenyaaf Caalaa kan jedhu haa ta'u Caan lakkoofsa lamarra jira. Aanis lakkoofsa lamarra jira. Bifa kanaan maqaan Caalaa jedhu nuuf baheera. Nama biraa isaa barbaannu Gaa yoo xiinama nama qubee gaarraa eegalu bifa kanaan nuuf tuqaachuudha. Lakkoofsa afur irratti argama waan ta'eef gaan bifa kanaan argachuu ni dandeenya. Sadaffaa irratti immoo nama xumura irratti bilbilee tokko argachuu ni dandeenya. Innis akkamitti mallattoo bilbilaa kana yoo qaxxuyne nama xumura irratti bilbila keenyaan irratti bilbilee arganna jechuudha. Kanaaf bifa kanaan iddoo bilbilaa kana qofatti mala gabaabaadhaan fayyadamuu ni dandeenya jechuudha.